Shama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa oduun isinitti himaa oduu waliin anu marsabaati. Godina Gujii lixaa aanota 10 irraa kaadiroonni bilxiginnaa waboo baqattee gara godinaatti galaa jirti jedhame. Godina Gujii lixaa aanota 10tu jira. Aanota jiran guutuu irraa kaadiroonni bilxiginnaa waboo baqattee gara godinaatti galtee jirti. Yeroo ammaa baajata mootummaan maafiyaa uummataa waan tokkoof ramadeef kallattiin nuti baqattoota jettee ciisanii nyaachaa jiran uummatni baajatni ramadameef baay'ee beelaa jiraachuun himamaa jira. Uummata baadiyyaa keessaa gara magaalaa waa bitatuuf magaalatti bahee marsitee saamaa jirti jedhamaa jira. Kaadireen gandarraa fi aanarraa baqattee magaalatti galte harka lafa jalaatinis uummata saamsisaa akka jiran beekamee jira. Godina Gujii lixaa aanaa dugda dawaa addaatti namoonni baay'eenis saamamanii akka jiran odeeffannee jirra. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiraamutti humnootni finxaaleyyii Amaaraa lafa Oromoo irratti alaabaa mataa isaaniif fannifatanii daangaa sararatanii jiraachuun dhaga'ame. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiraamuu iddoo addaa Haaroo jedhamutti humnootiin finxaaleyyii Amaaraa bakka 3 buufatanii jiru. Akka maddeen naannichaa nuuf himanitti humnootni finxaaleyyii Amaaraa bakka buufatanii lola banuuf qophaa'aa jiran kunneenis buufata fayyaa cinaa buufata konkolaataa fi mana barumsaa sadarkaa 2ffaa biratti alaabaa Minilik fannisanii finnoo afuufanii sirbaa jiraachuun beekamee jira. Humnootni finxaaleyyii Amaaraa kunneen lafa Oromoo uummata nagaa irraa ajjeesanii qabeenya isaa kan barbadaan saamanii kan barbaadan guutumatti abiddaan barbadeessuun uummata qe'ee fi qabeenya isaa irraa afaan qawween buqqisuun lafa Oromoo qabatanii alaabaa lummuttii fannifatanii sirbaa kan jiran yoo ta'u qaamni biyya afaan qawween bulchaa jiru hanga gabaasa kana qindeessinutti waan dubbate hin qabu. Oduu keenya gama birootiin filannoo Koongireesii Ameerikaa aanaa 4ffaa Minisootatti filatamuuf dorgomaa kan jirtu Amaanee Badhaasoo haalli yeroo ammaa Itoophiyaan keessa jiru kan onnee nama cabsuu fi biyyattiin waraana gara jabeenya uummata miiliyoonota qe'ee isaanii irraa buqqise keessa jirti jechuun ibsite. Naannoo Tigraay keessa waraana miiliyoonota barbadeessaa jirutu adeemaa jira. Naannoo Amaarattis waraana hamaa adeemaa jiruun gaaga'amni hamaan adeemaa jiraachuu kan ibsite Amaaneen waraanni kun lubbuu daa'imman dubartoota fi manguddoota hedduu galaafataa jira. Naannoo Beenshaangul Gumuzii fi Affaaris waraana addaan hin cinnee fi jireenya hawaasatiif gaaga'ama umrii dheeraa fidaarutu adeemaa jira jechuun ibsitee jirti. Naannoo Oromiyaatti immoo waraanni xiyyeeffannaan kennamuufii dide waggootaaf gaggeeffamaa jira. Waraanni kun waraana maatiiwwan hedduu irratti gocha suukanneessaa raawwachuudhaan dhaloota hunda irratti godaannisa hin badne gatee deemaa jiru jechuun ibsitee jirti. Miidhaan naannoo Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru keessattuu ajjechaan qaamolee mootummaatiin ijoollee nagaa irratti adeemsifamaa jiru itti gaafatamummaa barbaada jechuun kan ibsite Amaanee Badhaasoo walumaa galatti waraanni gama hundaan godhamaa jiru hatattamaan dhaabbatee mariin hunda hammate adeemsifamuu qaba jechuun ibsitee jirti. Egaa daawwattoota keenya oduuleen biyya keessaa kana fakkaataa oduun biyya alaa akka itti aanutti isiniif Oduu maddeen alaa irraa arganneen atileetiin Neezerlaand dhalattuu Itoophiyaa taate Siifan Hasan Olompikii Tookiyoo ji'oota muraasan dura adeemsifame irratti meedaaliyaa 3 argattee jiraachuun beekame. Gama biraatiin ammoo atileetiin Noorweey fiigicha gufachiisaa meetira 400 Olompikii irratti riikardii waggaa 29 kan cabse Kiristaar Warhoomen atileetii dhiiraa falmataa Awurooppaa bara kanaa ta'ee jiraachuun beekame. Atileetiksiin Awurooppaa Tiwiitara isaarratti akka ibsetti atileetii Siifan Hasan wal dorgommii Olompikii Tookiyoo irratti fiigicha meetira 5,000 fi 10,000 warqii argachuu fi Diroomii FBK Hengaaloo Neezerlaandiitti taasifameen riikardii meetira 10,000 cabsuun kan isheen atileetii bara kanaa Awurooppaa ta'uun falmateera. Siifan Hasan Olompikii tokko irratti gosa dorgommii fiigicha 3 meedaaliyaa argachuun seenaa armaan dura atileetonni kan dalagan qooddachuu dandeessee jiraachuun beekame. Mormitoonni Sudaan gara Dimoostariitti akka hin ceene barbaada sanbata
daandiiwwan magaalaa Kaartuum irratti hiriira geggeessuun waraanni olaantummaa biyyattii akka fudhatu gaafatan. Namoonni kun hedduun lakkaa'amanis marsaa mootummaa biyyattii alatti walitti qabuun waamicha kana taasisan. Ergaa pirezidaantiin biyyattii duraanii Omar al-Bashir bara 2019tti aangoorraa galakkifamanii booda waraannii fi gareewwan siviilii aangoo qabachuuf biyya bulchaa jiru. Haa ta'u malee ergaa yaaliin fonqolcha mootummaa fulbaana keessa deeggartoota Bashiiriin jedhamu taasifameen booda muudamni biyyattii keessatti ce'ameera. Ergaa yeroo saniitii booda aangoowwan waraana dinqooman humnoota jijjiiramaa fi bilisummaa FFC'n garee siviil kan mormii farra Bashiir geggeessuu fi mootummaa ce'umsaa uumameen hundeessee keessatti riformiin akka geggeeffamu gaafatee jira. Akkasumas humnootni waraana kaabineen bakka akka bu'uufis waamicha taasisanii jiru. Haa ta'u malee hooggantootni siviilii gaaficha qaama aangoo sammuutti jedhan. Guyyaa sanbataa dargaggoonni waraana hiriiraa bahuun raayyaan waraana biyyattii kan jeneraal Abdel Fattah al-Burhaaniin durfamu aangoo biyyattii akka qabatuuf waamicha taasisan. Hiriirtoota keessaa namoonni tokko mootummaan amma haqaa fi walqixxummaa mirkaneessuun waan hin dandeenyeef mootummaa waraana barbaada jechuun AFP'n gabaase. Akkasumas hiriirri mootummaa deeggaruu mormii sanbata kanaaf deebii kennuuf guyyaa kamisaa irratti karoorfateera. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu maddeen alaa fi biyya keessaa qabatee kan sin dhageessaa turan Ejersoo Wallooti. Gama ogummaa fi teeknikaatiin Muhee Callaan faana ture. Agawaan waliin turtaniif galatooma.